Akkam jirtu abdiidha miiltota eegarra chaanaalii keenya subscribe gochuu hin dagatina mallattoo notification isaas tuquu hin dagatina kan wajjin ilaallu waa'ee variabiliidhaa fi data typein javascript keessatti maal fakkaata deebi'ee immoo sana dursa garuu variabiliin maalidha data typein maalidha jedhu wajjin ilaallaa jechuudha gabaabaadhumatti variabilii jechuun container ida yookaan immoo data tokko kan holding nuuf godhu yookaan immoo kan nuuf qabu akkasumas immoo specific value store gochuudhaaf kan nu gargaarudha jechuudha. Kana yeroo jennutti immoo maalidha wanta of irratti data baatee taa'u jechuudha yookaan immoo data fi bakka qabee bakka sanarratti immoo data kana baatee wanti taa'u maalidha yeroodhaa fi maal jenna jechuudha variable jenna jechuudha. Variablein kan inni nu gargaaruuf maalidha jechuudha to store data store gochuudhaafidha jechuudha kan inni nu gargaaru jechuudha bal'inaan. Kana malees immoo kan inni nu gargaaru maalidha trace gochuudhaaf yookaan immoo yeroo programmii keenya yookaan immoo koodii keenya kana barreessitutti wantoota garaa garaa trace gochuudhaaf yookaan immoo trackii isaa kana keep gochuudhaaf yookaan immoo eeguudhaaf kan data kana jechuudha. Kana malees immoo organize nuuf gochuudhaaf dataan keenya javascript programming keessatti yeroo fayyadamnutti maal akka inni nuuf ta'udha jechuudha. Dataan keenya organize akka inni nuuf ta'udha jechuudha. Amma gaa maal goonas keessatti kana guutummaa guutuutti irraa balleessinee asii akka mul'atutti asii save goone asii akka mul'atutti amma duwwaadha jechuudha. Amma gaa maal goonas gubbaarratti variable tokko create goona jechuudha. Variable create gochuudhaaf immoo haala kamiin wanti nuun fayyadamnu maalidha keyword fayyadamnu qabna yookaan immoo special word kan javascriptiin beeku yookaan akka nuun maal gochuuf akka jiru kan beeku tokko goona jechuudha. Isa immoo maalidha variidha jechuudha. Vari jechuun maal jechuudha variable jechuu yeroo ta'u inni kun egaa maal jedha keyword dha jechuudha. Keyword yeroo jennu jechuudha specially word ta'an yookaan immoo kan javascript akkuma warra kaanii ofiisaatiif beeku yookaan immoo hubachuu danda'udha jechuudha. Akkuma kanaan dura documentii inni write jechaa turretti jechuudha. Akka kanatti kan beekudha jechuudha variin. Yeroo nun vari jennee haala kanaan waan taanutti inni maal hubataa jira jechuudha. Vari jechuun isaanii immoo maal jechuudha variable create gochuudhaaf deemaa jiru jechuudha. Fakkeenyaaf variable kana keessatti jecha jedhiin jecha ergan jedhee booddee maga variablein kun yookaan immoo koddaan kun akka koddaa yoon jedhee wayyanatti fakkaata gara afaan oromootti fiduudhaaf koddaan kun waan inni qabatu maalidha jechuudha. Waan inni qabatu moos gubbaarratti hin barreessaafi jechuudha. Fakkeenyaaf waan inni qabatu afaan oromoon jira jechuudha. Afaan oromoon jira jechuudha. Amma gaa maalidha jecha isheen jettu kun yookaan immoo variablein kun kan isheen qabattee jirtu maalidha afaan oromoodha jechuudha. Wanti inni of keessatti qabatee jiru amma afaan oromoodha jechuudha. Fakkeenyaaf kana immoo ilaaluudhaaf document.write jennes keessatti maal jenna akka kanaan dura amma yeroo phrase garaa garaa yookaan jechoota garaa garaa barreessaa turre as keessatti barreessaa turre. Amma garuu double quotation keessatti miti jechuudha kan inni nu barreessu. Kanaaf as keessatti maal jenna jecha jenna jechuudha callisnee jiru. Sababiin isaa maalidha variable barreessaa jirra. Yeroo variable barreessinutti maal goona double quotation yookaan single quotation hin fayyadamnu jechuudha. Wanti nuun fayyadamnu variable sana qofa maqaa dha'uudha jechuudha. Yookaan immoo koddaa sana qofa maqaa dha'uudha jechuudha. Amma gaa maaltu ta'a jechuudha afaan oromoon jedhu kun maal ta'a display nuuf ta'uu danda'u turre jiraata jechuudha. Kana gochuuf immoo yeroo refresh goonutti maal ta'e asii afaan oromoo jedheetu display nuuf godheera jechuudha browserii keenyarraa. Kanaaf iyyuu variablein kanadha jechuudha. Kana malees immoo magaa yeroo kana goonutti amma nuuni wanta itti himne hin qabnu jechuun jecha yeroo jennee kana keessatti fakkeenyaaf programming biraa keessatti int jennee number jennee kana booddee value faa yeroo itti kenninutu jira jechuudha. Fakkeenyaaf haala kanaan amma gaas keessatti maal kun data type dha jechuudha. Intii kan jennu kun integer akka jechuuti jechuudha. Kanaaf iyyuu numbering kun yookaan immoo variablein kun kan inni hold godhu maalidha jechuudha integer kan wantoota ta'anidha jechuudha kan inni ofirratti qabachuu danda'u jechuudha. Integer jennee fakkeenyaaf yoo akkas goone kun warreen kun maalidha float yookaan warreen tuqaa qaban kana float yookaan immoo yoo sanarran guddatu yoo ta'e immoo
dabalii jennaa jechuudha. Garuu as keessatti JavaScript keessatti wanti akka kanaan jiru jechuudha. Jechuun data type isaa itti himuu maal jechuun hin barbaachisu jechuudha. Yeroo kana jennutti ammoo yeroo varii jennee jecha jennu kanatti variable create gochuu keenya beekamaadha jechuudha. Sababiin isaa haala kanaanidha kan inni consider godhu JavaScriptiin. Haa ta'u malee yeroo nun value laannutti immoo maal beeka jechuudha. Data type isaa ofii masaatii maal godha identify godhata yookaan immoo adda baafata jechuudha. Kanaaf iyyuu nuuni data type isaa itti himuuni barbaachisaa ta'e miti jechuudha. Kana malees immoo amma barbaanne fayyadamuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf ammas gubbaarratti isaan sila balleessin deebisee barreessa document dot write jedheen as keessatti maal jedha jechin jedha jecha barreessa kana booddee kana gaa amma gaa maalidha yeroon execute godhutti tokko qofaadha jechuudha. Kanumaan immoo fakkeenyaaf copy godhee paste godha jechuudha. Sorry pasting godha jechuudha. Yeroon kana godhutti si'a meeqaffaa ba'a lammaffaa ba'a jira jechuudha. Amma gaas gubbaarratti maalidha jechuudha wanti sun hubachuu qabdani fakkeenyaaf gidduutti gidduu fakkeenyaaf break akka inni gargar nu baasu jechaadha jechuudha. Wanta kana kanan gashaa jiru kan erga goonee booddee amma gaa maal ta'a sararatti nutti darbee jechuudha. Amma gaa wanta nun afaan Oromoo si'a meeqas keessatti barreessuudha yookaan immoo jecha kana as keessattis barreessinee asitti dhunee barreessuuf yeroo fudhata. Deebiis immoo complexity isaa hin dabala jechuudha. Garuu variable yeroo fayyadamnutti si'a tokko qofa barreessina si'a baay'ee irra deddeebinee fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Kana duwwaas miti bakka barbaannetti value isaa kanas maal gochuu dandeenya change gochuu dandeenya jechuudha. Value maali? Value variable keenya jijjiiruu dandeenya jechuudha. Amma fakkeenyaaf gajjallaa kanatti break godheenini jecha isheettu kanammoo asumaan ammas immoo asitti paste godha jechuudha. Amma gaa erga tokko mul'atee booddee maalan godheni asitti dhufee jecha sana fuudhee maalan godha jecha sana wal qixanii ta'a Oromiyaan godhe jechuudha. Amma gaa maalin godhe jechuudha. Vaaliuun kanaa sila meeqa ture afaan Oromoo ture yookaan immoo gatiin jecha koddaan jecha kan inni baataa ture afaan Oromoo jecha jechuudha jechuudha. Amma garuu deebi'ee asitti maal ta'e jechuudha Oromiyaa ta'e jechuudha. Amma gaa kana gochuun keenya maalifidha variable tokko akkuma create gooneni gara biraattis value isaa jijjiiruu dandeenya jechuudha. Amma kanaaf yeroo kana amma waan goonutti jalqaba irratti afaan Oromootu ba'a jechuudha. Sababiin isaa asii kan wanti beekamaan jiru sequentialidha sababii ta'eef yookaan immoo toora tooraan kan inni deemu sababii ta'eef jalqaba irratti vaaliuun jecha maalidha afaan Oromoodha. Afaan Oromoon erga ba'ee booddee deebi'ee maal ta'e vaaliuun suni gara Oromiyaatti jijjiirame jechuudha. Oromiyaatti erga jijjiirame booddee immoo jechi si'a lama ba'a jechuudha. Si tokkoffaan isa kanadha inni lammaffaan immoo kanadha jechuudha. Amma kanaaf iyyuu refresh yeroo goonutti akkuma argitanii afaan Oromoodha deebi'ee Oromiyaadha jechuudha. Sababiin isaa vaaliuun isaa maal ta'eera jijjiirameera jechuudha. Kana malee wanti biraan maalidha amma wajjiniin kanneen nu ilaalle stringidha yookaan immoo jechootadha. As keessatti wanti barraa'ee jiru jechadha jechuudha. Taayipiin gosti koddaan kun baachuu danda'u irratti kana goonee jirra jechuudha. Kana erga goonee booddee immoo wantoota biraadha jechuudha kan inni wajjin ilaallu fakkeenyaaf jecha ishii jettu kana gara maqaa biraatiin jijjiira fakkeenyaaf umuriitti jijjiira. Amma gaa maaliif inni kana gochaa jira manas gubbaarratti jechuudha. Variable jijjiira fakkeenyaaf